Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kiyya akkam qabdanii jirtanii jara galata Rabbii nagaa kooti. Isinillee akka nagaa qabaattan abdii qaba. Akka nagaa naa qabaattan, akka nagaa naa bultan, akka nagaa naa ooltan abdii qaba inshaallah. Hadha gorsa gabaabduu takka qaba. Gorsi kiyya maal isiniif fakkaate? Yeroo hedduu wanni gaafii natti ta'e maal isiniif fakkaata ijoolleteen? Warra dhiiraallee warra shamarraallee jechuudha. Hunda keenyattiyyuu torbaan tokko si jaaladha, si du'a, siif jecha biyyee nyaadha waliin jenna. Torbeetti aantu immoo yoo feete du'i, yoo feete biyyee nyaadhu, sin beekuu deemi narraa waliin jenna. Jechi kun maalirraa dhufe beektanii? Jechi kun eessaa akka dhufee maaliif akka dhufuu danda'e? Nama hedduudha baay'inaan harka 100 keessaa harka 90 jechuu hin dandeenye. Dhibeen kun eessaa akka dhufe beektanii garuu? Ani hadha dhibeen kun eessaa akka dhufe isiniif hima. Garuu dura warri chaayinaala kiyyaaf haaraa taatan like, share, subscribe gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Warri haaraa taatan. Warri haaraa sin taane immoo yaada keessaniif na bira dhaabadhaa hamilee naaf ta'a akka waan gaarii isinii qabadhee dhufuuf na jajjabeessaa isiniin jecha. Gara dawaa dhibee kanaatitti isinii ce'a. Dawaan dhibee kana namni tokko yoo dhibeen akkasii sun isa mudate haga gaafa dhibee san fayyutti nama biraa akka hin jaalanne. Maaliif jennaan ati hadha nama san dhayxee namni tokko si akkas gatee deemee jennaan nama san dhayxee atillee akkas goota. Osoo dhibee san irraa hin fayyin dhibee nama jaalattee si dhiisee san irraa osoo hin fayyin deemtee atillee nama tokko osoo hin jaalatin bira dhayxee siif du'a jettaa yeroo saniif waan keessa turte san jaalanam sanii dagachuuf jecha godhuu dandeetta. Garuu immoo hunda keenya miidhaa jira wanti akkasii sun hunda keenya. Ati erga dhibee akkasii saniin qabamte taa'ii dhibee sanirraa fayyi bilisa ta'ii sammuu tasgabbooytuudhaan itti yaadi dhibee sanirraa bilisa ta'uu kee beekiiti. Achi booda nama tokko yoo jaalattillee wajjin turuu dandeetta. Ati immoo dhibee san keessa osoo jirtu nama tokko jaalattee yeroo san nama dura si dhiisee si biraa deemisan itti uf dagachiisuuf jecha si jaaladhaa siif du'aa maal jetta. Yoo xiqqoo turte immoo keessa keetti jaalalli sun waan hin jirreef ati gizee san dagachuuf yookaan immoo isa deemisan of irraanfachiisuuf waan gootuuf jecha yoo xiqqoo turte immoo nama san akka hin jaalatin sitti dhagamuu danda'a. Achi gaafa sitti dhagahame immoo deemtee biyya nyaadhu atis deemnarraa jettee yookaan namni sun immoo hin miidhama. Dhugaan si jaalatee sitti dhiyaatee jedhe namni sun hin miidhama. Hundi keenya yoo akkas osoo goonu osuma tokkollee dhaqee san akkas gata sunillee osoo san irraa hin fayyin ka biraa dhaqa sunillee osoo dhibee san irraa hin fayyin ka biraa. Isoo akkasuma goonu dhibeen sun immoo uummata keenya muluu wal gahee jira amma walumaa galatti muluun keenyayyuu nama dhibee akkasii qabu waan taaneef jalqaba uf waldhaannee natsaa taanee achi deebineetiin nama jaalachuu qabna malee osoo dhibee keessa jiru yoo nama jaalanne dhibeen keenya kun nama miidhuu danda'a waan ta'eef kanarraa akka barattan abdii qaba inshaallah. Wal miidhuu irra hunda keenya miidhuu irra jalqaba ufuma yaalutu gaariidha. Uf yaallee yeroo ofii keenya fayyinee nutsuu ta'uu keenya yookiin qulqulluu ta'uu keenya yookiin sammuun keenya bilisaan yaaddee waan tokko murteessuu yeroo dandeettutti nam tokko jaalachuudha malee dhibee sanirraa dhibeerra wal buusuun kun waa gaarii miti. Jajjabaadhaa bakka jirtanitti hunda keessanuu isin jaaladha. Ilmaan Oromoo qaqqaalii garuu hin laaltanii viiwin kiyya hedduu jiraates laayikii fi koomentiin hin jiru sheerin hin jiru maaliif akka ta'e hin beeku. Kana isinirraa eegaan tokkoffaa laayikii kana tuuxan malee barantaarina viidiyoo kiyya jechuudha. Laalan garaa isin hin nyaadhu mana madaamii keessatti yeroo hojiin kiyya hin geeffamnetti daqiiqaa 5 daqiiqaa 6 qofa isin waraabee wanni gadi isin dhiisuuf yeroo dhaburraa. Kanaafiyyuu isin immoo maaliif na hin jajjabeessine kun gaafii kiyyaa fi koomii kiyyaadha. Kanaafiyyuu na jajjabeessaa isin jedha ilmaan Oromoo qaqqaalii bakka jirtanitti nagaa qabaadhaa.